بريسي amma يوسي boqoyne ديبسي jira gabo maaltu jira maaltu deemaa jira nutti haasoytamu nutti naasoytu amma waa ariyu murti guutootu walleesiitu hideensa wanni itti hidhamee jaan roobetti hidhamee jaan hin dhageenyeeti. inni roobe maal godhuu deeme hayyaa rabbii kiyya obboleeyti gurbaan kun obboleessa keetiimi obboleessa kiyya maalin jee maal godhuu roobe deemeen siin jee maalittiin beekaa bakka irraa jirtu rasiitu itti dhalaa waan inni deemuuf hin beekoni gana gaafannaa. innaa amma maal teereen gaafana hidhamu sagaleen an taane amma akkamiin itti tabbas inni sii ta'uu baatus ati ta'e naman dhiiga si obaase aannan obaase jettee hime oromoon. kanaafuu ati aannan obaasuu qabdarra. aannan gideef amma fakkeenyaaf maaliin haa godhan firii murti guuto firii murti guuto firii murti guuto amma dhugaanatti migaan qoosin isa rabbi jii qoosaa dhiisi wallahi sagalee isaa sida sagalee sida geessi obsi jawwaala keetiin sarchi godhiiti sheerroobee sarchi godhi mee jawwaala keetiin sheerroobum sarchi godhi sheekaroobee beeytaat lambaan maal sheekaroobee beeytaat waan lambaa katiin martuu jiru tokkoomi tani lambaa sanni beeytaami ino dhaggeeffadhu maal haasa'u jiranii. Eegaratti suurri magaalaa roobee kabajamaa. Jawwaala laawundi maan hongoon intalti tun. Roobee kabajamaa. Hayti namaa haa galtu barbaadanitti. Magaalaan roobee biyya abbaa qaba. Biyya ulamaati biyya guutuu. Ayilee anti dabalamee haa hidhamuu firee amma. Kutammaan fedhee ammoo tini akka zarafamuun barbaanne nuti. Dhimmi murtii guutuu ni fide hin jiru nuti. Kana mara keessa guutuu wanni an dubbadheef waan inni badii qabuuf isa irraa haa deebi'uuf kun isaaf barumsa haa ta'u akkaataa akkasii haa ta'u. Mee namni dhibbii afurii fi shantamni asirra ta'uun taaptaap godhu hundi keetuu maal taate mataan isin dalagu ummata taaptaap godhaa piliis hanga namni isinitti himuun beeytanii akkam isin goona isa. Mee taaptaap godhaa yaada kan yeroo gaggeeffadhaa bakka takka taaptaap godhaa yeroo takka taaptaapi kana qoma kudhan galchaa sanboodha piliinkii godhame. Gaafa qabame immoo akka murtuu guutuu kana jecha hin gammadu malee ani wallaahi. Qoya akkamii suuraa baggaraa hundi godhamee amma murtii keenyaan ilma warra keenyaati bara akka fedhellee ta'u ittiin cakkanu natti himee. Yaaboo filtara kaattee jirta harkaa sinfeenu yoonii fi akkaataan godhadha kana godhattanii fokkottaa dhiisi. Akka kiyyaa kanatti illee tokko. Wageen jalti sanatti himree fokkotaan sii fokkotaa naman taane nama bareedaadha. An fokkollullee konfidensiin qaba kaaniin ta'a. Akkaan wayyaa rabbi nalba irree sa'uu sinatti taasise waan isa taasisuu hojju. Biyya abbaa qabdi. Okay, hayyee dhagaye. Nama ታብታብ እያደረጋችሁ ጋይስ ሁላችሁም ታብታብ አድርጉ እንዴ ታብታብ ሁላችሁም ታብታብ ካደረጋችሁ እኮ እንሄዳለን በታብታብ ጋይስ ሁላችሁም እጃችሁን ስራ አሰሩት እስኪ ታብታብ አድርጉ እንዴ ታብታብ አድርጉ ሁላችሁም ጋይስ ሁላችሁም ታብታብ አድርጉ አዎ ሃይ ሞነራ ገቡይሬ harargee wanni dubbadheen jiru isatu ammoo Hamza Hashim Hamza Ibrahim eenyu lakkoofsaa qabare Hamza Ibrahim lakkoofsaa ni qabdaa? Niin gaafadhu mana hidhaa magaalaa roobee maal hin qabuan wattu gaafadhu baan wallaan intala ta'e waan jedhate siireessi si taasuu jira mana magaalaa roobee Aleksi Taayyoo tola lakkoofsaa ni qabdaa? niin qaba Dawwale Aleksitti hay sama ada dubbi qoy anu maachi dawalun dandayso ati wani dubbi dawwali Aleksi dawwali Alex mataye kot bro dhufee Aleksi Taayyee ino irra dawalutin jirare Aleksi Taayyee umrii dheerataa dhufee kunoo kana itin dawali ate qoy dura saayibane la khasiya giddeta nakkan mudirti qabatini cufirra Eenyu ana? Ayera Ibasin jala irra cufiti videos bayme Alex si barbaadu jirra warre irra dawwala inne An bilbila miskiinaan kaasu bilbilin nama tijjaara miskiina ko raacetto Buma jettee Chiggaaraam. Chiggaaraam ya chiggir ante la ikono chiggir me darsa ulle
እኔ ጋር ችግር ልታወሪ አዳማ ዱሺ ቪዲዮ በይ አሌክስ ቪዲዮ በይ አትዮን አረብ አየህ ቆይ ንምባ እንሰለቲምባ አሌክስ ይፍካ ወጂሺ ሙኒ አና ከለቴስ እንደርገነ ወንትን አረብዛ ወንትን ያቦ አትዮ ሲኻላታሪ ሲራፉ ተኒ ወከስ ጎራን እንጅርቱ ቲቲ ወቢኔንቲን ተ ጩፋላ ታይና ሲንጀ ጩፋ ጩፋ ወያኔ አባኺያ ናል ጩፋ ሲጀመር የሆን ፈደ ሲያሜት እንደ ዋንም ፈደ ጎረ ማለ ማልንጂ ከረዳን አንተ ከነማ ከረደም ቤጉ አሃ ረደ ቢቤ አንጋቱ ልቦ አኑን ከረተማ ነፍሴ አታቂ ምን ሜ ቪዲዮ በይ አሌክስ ቪዲዮ በይ ላምባ ቀባቱ ባተለ ነው በይ ቆይ ደቂቃ ለማን አይ ዱሌ ለምባ ጋር ያው መታነኛትን አንጋቶ ስቶፕ ታነኛትን maqaan kaasina narrabsina ofii fi amanta nana taasoo jirtanii maangilleen isin kabajana kabajaaree sargii abbaa keessanii liqina irraan qabdani waan dhugoonsan ni qabda samarkeen mastaa kaasu atakkasiin hin jiru markee fakkaatee dinfaa arga akkanti arrabsoo agartee konfidensi qabinna taasisa jammar sulkoo yaa gabal ngaatu waan akkana jaansan ni qabda ma jaalib saa inni kabaabar ولا خبج وان سموني خنا ما خبجا ينقبو مقاخ ينا خاصنا فرنسا غطيف اسنا ربسي فراس اورغا ها شيركم شير مرتقو تو سغله تاو دفتي سغله يتاناف اني اما اسبر نعربسو نتطقو منامي مرغنا رانقبدو لقينا رانقبدو نانيا تشنا بليز يرو تكلمني بيش انا زي انا يرو تك شير غورا بكتك انا سلام بو مالتي ماجيركا جامتي كلامي سلام هوري ورا من قايسي جلدي سورا من قايدا اف كبجي سين كبجامي مي برجكو دي خيسا اريرتي وني ورجو سرول كاب كوفي جاخدي مالك ويلكم وبي ثانك يو اباده murtii guutoo hidhamee jechuu jiran Alex maal irraa quba qabda hagam takka keessa beeyt kanaaf si barbaadu jiran ga'ee fuutu akkam olta nagaa galata rabbi alhamdulillah mutiin godhan dhokko wallaahi wata maal godhan jettamati hangaatu dhiisinurra hangaatu naaf fide tana basaniin baasaa yoo si waa jette basa deemtuni mootii qablu jirti murtii guutoo hidhamee jaan baasuu meesi baasuu baasin atis okay murtii guutoo murtiin koflu jira boo arraba keessa littiin koflu jira haya gaawa dhaabi gaa tufi anaan sinu dhaggeeffadhu siiree sin wajjinaase si jammar sila hidhamuu isaa gammade wanni si bira taa'uuf hin jirtu mucaati yinummaa walitti hin qabnu obboleessa kiyya arraba lafee wallolle arraba wallolle innilleen ollaahin asii galee ware haya kamti khaanne kana kaaddu suura hin akkatti haa tan beeku natti misiin hin jenne asbira waan biraan qadda daa'imin murtii guutoo wala keessanii qabda tinaantu kijiba mootuma nurraa uffaddooti wanni ni qabda suuraa isa wala keessanii qabda eessa jirtisa qoymi wanni Alex yaa qaalitiin tun maraattuudha mataan dhukkubi ani yeroo tana isiin areera sii qat gooteeti mataan nyaatu jirti an areera miti ammoo nyaataa unyaan ganaa nyaata nyaadhu ta'a murtii guutoo fi ati saayib halkanii guyyaa yoo qaamaanilee wal bira hin jiraanne jawwaaran akka waan wal bira jirtanitti gaa saayibummaa seesanan akkasittiin amana waan inni har'a nyaatu waan inni dhuge akka waan beekuttiin amanan akkasuma akkasii miti murtii guutoo guyyaa lama miidiyaa irra hin jiru tiktok irra hin jiru feesbuuk irraas hin jiru lammaffaa ammoo sheek roobeen warri roobeedha galatooma allahu akbar jechuu jira akka waan filisiin wanni taatetti obsimeen hin dhufa. حمزة في فرش زيادة أنا ما فيها. والله كل شيء. أيوة. ما في الحار؟ خلاص والله.
Hayyee deebi'een jira arabaan na yaame. Shawaalee si darbe. Mee jarri qullachuu dukkaneeffatee jira. Maaliif dukkaneeffatan dhiiroo? Boo? Way suuraan fidu jira. Suuraan fidadhee. Amma gaafa TikTok taatii si waan hin taane irra kaa'anii suuraa bareedduu biraa qabatte irra kaa'ee yookaan nuraa dhiisatis nu adaba kuni. TikTok ma kana raawwatu dabarsa. Ina dabu. Okay, yeah. Murtii boo obboleessa murtiidha saahiba murtii Alex. Murtii guyyaa lama eessa jira? Hin bilbillee fi wajjin hin haasofne. Eessa kan inni seene quba qabda? Kaleen dhagayanii. Hidhamuu isaati kalee dhageesse? Kaleen dhagaye jechuun hidhamuu osoo hin taane qaamni seeraa gaaffii seeraaf akka barbaadamu kaleen dhagaye. Bilbileefiin ture. Obboleessa isaatiif bilbilee jennaan poolisoonni magaalaa Adaamaa gaaffii seeraaf akka barbaadamu dubbataniiti walumaan osoo jirruu qabanii naan jedhe. Suma biraa qabanii egaanu? Suma biraa qabanii? No, ana biraatii miti. Adaamaa jiranni. Amma binna jira. San booda qabanii waajjira poolisii akka geessan maalitti akka jiramu gaafannaan jaarsi nama dhuunfaatu himate. Ayyee. Namni hojii waliin hojjechuudhaaf dalagaadhaaf namni walitti ni dhufa. Waliif ni galaa, waliin hojii ni jalqabaa, wal dhabaa, wal dhabbee sana gidduutti namni dhuunfaa himachuu danda'a. Nama dhuunfaatu himatedha. Namni dhuunfaa gaafa himatu namni dhuunfaa gaafa himatu maallaqa hojii waliin ittiin hojjechaa turan akka jiru himatee san booda maallaqaa murtiirraa akka qabu dubbatee mana murtiitii waraqaa baasisee akkaawuntii isaallee akka irratti gurgursiise akkaawuntii baankii jechuudha. Maallaqni namni himate sun murtiirraa qabu akkaawuntii dhumarra jira akkan sochoonetti. Ajajni akkaawuntii sana restrict gochuun immoo kan bahe Baaleerraati. Maal jirta sana wabii bahi meeti nama biraa naqannaa. Khalaas naqadhaa nama biraa dhiifamu. Ayyee. Alex. Namni maallaqa irraa qabu sun namni maallaqa irraa qaba jedhee himate suni Baalee roobee irraati himate mana murtiitii ajajatti baasee sana booda akkaawuntiin sun uggurame maallaqa sana deebisuufiif illee akkaawuntiin sun ugguramaadha. So ajaja magaalaa roobee irraa dhufeeni yookaan Baalee roobee irraa dhufeen qabame. San booda dhimmichi kan ilaalamu roobeetti waan ta'eefi furmaata kan kennuu danda'u dhimma jara gidduu jiru wal dhabdee jaraa ilaaluu kan danda'u rakkina sana adda baasuu kan danda'u. Alex yoo waan kana piraankii taate yoo waan haasawaa kana siireessi ta'uu baattee soba taate dhageeffadhu. Nuti warri miidiyaa kun waa balleessine ni beektaami. Yoo wanni ati haasawaa kun dhugaa ta'uu baate itti gaafatamta nuti borganama gabbaanee waa balleessina nu beektaami amala kee. Waan kana kan billaa yoo soba ta'uu baatte siireessi ituma dhugaa taate. Tokkoffaa namni dura itti gaafatamu tokkosi. Maaliifi nuti waan kana ragaa qabaachaa jirru akka ragaa nu kannituuf akka waan itti dhalooytuuf waan keessa beektuuf ragaa nu kanniis hin jennee si yaamman. Hidhamuu isaa dhugaa taanaan dhugaa nu himi. Piraankii taanaan nuti piraankiif jennee gabbaanee waa takkan to'inu woomaas hin balleessin. Yoo jaalibsaa nama miidiyaadhaaf haaraa miti. Piraankii waan jedhamu kunillee Oromoo irraan toltu sii galeera yeroo baay'ee wanta hin taajjabanii Oromoo irraan bareeddu hin deemtus. Piraankii Oromoon piraankii wal godha jettee asirra naannessitu viidiyoos haa ta'u bifa aartiitiin wanti isiin hojjettu baay'een isaa hin bareedu miidhagu mi'aas hin qabu. Hin fedhu ilaaluus hin fedhu ofii kiyyaafis keessatti hirmaachuu hin fedhu. Dhimmi kun dhimma siiriyeesiidha. Dhimma piraankiitti wal godhanii miti.
Qabamuun isaa hidhamuun isaa kijiba utoo ta'eeti. Sheekni roobee gadi ba'ee akka kanatti hin dubbatu. An kaleessa gara baalee roobee akka inni deemaa jiru kaleessa adda baafadheen. Miidiyaa irratti Okay, hara baalee roobee kana poolisiidhaan fuudhame moo ifumaaf deemee dhaqe waan makiinaa dhuunfaatiin? poolisiidhaan geeffame. Poolisiin geeffame. Obboleessa san nu bilbiluu ni dandeessu ati amma sa'aatii amma jirru kanatti? Yaalu? Yaalime. Ummata warra jala jirtan namni dhibbi ja'an kun mee koppiliinki godha yeroo takka laala ummata isin ijoolleen teenya ta'u Oromoo tun ummanni Oromoo kun keessaafu ijoolleen argitun hoggaa nama keessan jabaan dhufee isinii waa dalage jabaa keenya jettaniin gaafa namni sun ammoo isiniif qilee seene harka marattee ta'e isa gana hirriba kee hojii tee malee qoon qabdu namni san eessa seene obboleeyyan akkanaa miti. Xiqqollee taatu laal Oromoon maal itti beekta onnee dhaban sombaan namatu ta'a itti Oromoo. Yoo onnee dhabdellee sombii xiqqishoon si haadutu maal taatansa somban qabdanii onneellee yoo dhabdan. Miirri nutti dhagahamu miirri namummaa namni keessan kun akkamitti yakka tokkoon dhabatti yakkumaa yoo qabaate akkanumatti hojii kan dhabatti qabamee hidhame. Wanni kun koppiliin godha hundi keessan koppiliin godha. Share godha hundi keessan share godha namni dhibbi jaha fi wayina zirtu kun guutuun kee share godha koppiliin itti mutti mutu irraa kaasi Alex mutu irraa kaasi Alex filima kanaa kanan fudhannu waa waan kana live irratti kan namni dhaga'utti yoo dubbatti rakkoo qaba isaaf waan hanga wanaatti jiruu fi haalan gochuun barbaachisummaan isaa maa inni baasu no hidhamuun humti isaayyuu dhugaa miti isin biraanki nama guutuudhaan jechaa jira ani murtii guutooni kan inni itti hidhame wallabdee nama dhuunfaati wajjin jiru nama wajjin hojjechaa turan dhimma hojii irratti wal dhabanii namni sun himateetii dhimmi sun immoo kan himatame baalee roobeetti waan ta'eedhaaf dhimmichi kan ilaalamu adda ba'u magaalaa roobeetti sababa kanaa gara sana deemee jennaaniin xiqqoo naamanuun isitti ulfaatee hanga yoonaatti wanti jiru yookaan waanan jedhe kanarraa addamu suma kan jaruma akka dhaga'ame adda ta'een jiru kan onni jiru. mee sultaanii mi namni kana siin jechaa jiru lak obboleessa isaa miti riyaasaati Faisal